Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota keenyaa oduu qabannee isin dhiyaannee jirra. Oduu waliin ana Faisal Jibril. Mormiin godina Baalee magaalaa Dinshootti dhoohen walqabatee hanga ammaatti namni 4 rasaasaan dhaamanii jiru. Namoonni hedduunis boombii imimaaneessuutti darbatameen hedduun akka miidhamanii fi reebichi humna waraana mootummaatiin akka irra ga'e ibsan. Gabaasa dabalataa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Ajjecha dargaggoo Saadiq Ibroo waraanni mootummaa ajjeesee walqabatee guyyaa har'aa sirna awwaalcha Saadiq irratti jiraattonni godina Baalee Dinshootti walitti bahuun sagalee isaanii dhageessifachaa bakka jiranitti dhukaasni irratti banamuun namoonni 4 rasaasaan dhaamanii jiru. Akkasuma namoonni hedduunis miidhaan irra gahee jira. Godina Guujuutti waraanni mootummaa qabeenya mana uummataa gubuun waliin suuraa biratti ka'anii dhiichisuun uummanni dallansuu guddaa keessa galee jira. Gabaasa Amnistii keessaa tokko loltoonni mootummaa mana uummataa gubuu kan jedhudha. Dhuguma gabaasa kana waakkachaa ture mootummaan. Uummanni ammoo ragaa qabatamaa maxxansee ture. Kunoo ragaa qabatamaa viidiyoo loltoonni ofumaaf kaasanii turan irraa mul'ata. Waan hedduu nama qaaniisu dhageessu. Harqonni qonnaatu bahuu hin qabu haa gubatu yeroo jaan dhageessa. Wallagga lixaa magaalaa Ingaangootti dubartiin ulfaa lubbuun dabartee jirti. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Wallagga lixaa magaalaa Ingaangootti dubartiin ulfaa lubbuun dabarte. Maqaan isii maramee bulchaa kan jaamtu yoo taatu yeroo da'umsaa isii geenyaan gara buufata fayyaa Ingaangoo deemtee akka mana yaalaa sanatti deessuuf yeroo achi geessu ciniinsuun waan itti cimeef atattamaan gara hospitaala Gimbii akka deemtu riifariin barreeffameef. Magaalaa Ingaangoo keessa ambulaansiin 3 jiraatus harmeen ciniinsuun qabee riifariin barreeffameef kana yeroo itti argamuu dhabuun lubbuun isii dabruu danda'ee jira. Ambulaansiin buufata fayyaaf kan naman 3 qaama waraanaan hojii nageenyaaf itti fayyadamnee shanee sakattaana malee deessuu gargaaruuf yeroo hin qabnu jechuun konkolaataa deessuu tajaajiluuf malee waraanaan fuudhanii deemuun harmeen kun osoo carraa hospitaala deemtee yaalamtee dahuuf carraa hin argatin lubbuun dabartee jirti. Oduu biyya alaa. Hospitaalonni Hindii dhukkubsattoota COVID-19 wallaanuu didan. Gabaasa dabalataatiif ibsaa xahaa. Hospitaalonni Hindii sababa dhukkubsattoonni baay'ataniif kanneen COVID-19 qabaman natti hin dhufinaa jechaa jiru. Biyyattiin erga torbee darbee seera ugguraa laaffistee booda lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii haalaan dabalaa jira. Dhuma ji'a adoolessaatti magaalaa guddittii Deelii keessatti namoonni walakkaa miliyoonaa vaayirasichaan qabamuu danda'a jedha gabaasni mootummaa. Magaalaa Mumbee keessatti lakkoofsi namoota qabamanii isa Wuhaan caaleera. Hospitaalonni Hindii baay'ina dhukkubsattootaatiin rakkachaa jiru. Hedduun isaanii osoo yaala hin argatin lubbuunis darbaa jiru. Oduun galgala kanaaf qopheeffannee kana fakkaataa waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna.